This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always. Ashama attam jirtu ijoollee keenya nagaa keessanii warri ardii kanarra biyya adda addaa jirtan ijoolleen keenya warri keessumaa YouTube irratti hojjetaa jirtan YouTube irraa galii arganna jettanii warri ifaajaa jirtan har'a gorsa xiqqoo isheen isiniif qaba. Kanaafi mee yoo dandeessan qalbiidhaan na hordofaa isiniin jedha. Gorsi koos maalinni YouTube irraa saantima arganna jenneeti waan xiqqoo isheetiif namoota baay'eedhaa fi qarshii keenya dhangalaafna. Kan nuti akkaawuntii keenya itti kenninu akka ta'etu jiruuti. Kan nuti qarshii gatii isaan nu guutanii gatii isaan nuuf ilaalan jennee qarshii keenya of jalaa dhangalaafnu YouTube irraa kan sharfee tokko yookaan dumbulloo tokko kan hin arganne nuti garuu qarshii keenya kan keessumaa ijoolleen keenya warri biyya mana namaa hojjetan abidda gubattanii halkanii guyyaa gubattanii argattaniiti namaaf kennitaniif gorsa xiqqoo isheen isiniif qaba. Ani isiniin jedha fakkeenyaaf amma waan nuti yeroo baay'ee birrii keenyatti dhangalaafnu keessaatii tokko akkaataatti yeroo sa'aatiin keenya 4,000 guute sabiin keenya immoo 1,000 fi 1,000 guutee yeroo ulaagaa guunnee monii taanu iyyachuudha tokko jechuudha. Kanaaf amma salphaatti waan nuti viidiyoon irratti isiniif hin hojjenne hin jiru. Fakkeenyaaf viidiyoo hunduma irratti isinii hojjedhee viidiyoo koo ilaaltanii sirreeffachuu otuu dandeessaniiti maaliif qarshii keessan namaaf kaffaltu? Maaliif qarshii keessan of jalaa namaaf kaffaltuun isiniin jedha. Fakkeenyaaf kunoo YouTube keessan saaqqattaniiti asumarraa istuudiyoo isa jedhu YouTube istuudiyoo dhuma tuqxuu fakkeenyaaf monii iyyachuudhaaf yoo ta'e kan isin qarshii keessan of jalaa namatti fixxanii namatti dhangalaaftanii qarshii keessan of jalaa fixxan fakkeenyaaf monii iyyachuuf yoo ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf asuma erga istuudiyoo seennee booda kunoo eerni ishee jettu kana seemarrattoon mallattoo doolaarii biratti nu haruma tokko irra rukunnaa eerni ishee jette marrattoon doolaarii bira jirtu kana maal goonaa kunoo ishee dhumarra al tokkitti itti buuna jechuudha. Asumaa gadi isheematti buunaa. Isa booda akkasitti nuu saaqaa akkasitti nuu bana jechuudha. Apply to the YouTuber partner program jechuun YouTuberii partnerii ulaagaa YouTube partnerii yookaan michuu YouTube wajjin hojjetanii argachuu waan guutteefi iyyadhu waan jedheef kunoo isheedhuma kana al tokkittiiti gadi qabna jechuudha. Erga gadi qabnee booda akkasitti nuu fide jechuudha. Akkasitti erga nuu fidee booda maal goonaa kunoo gulantaa tokkoffaan review based terms kan jedhu seerota YouTube michuu YouTube taatee YouTube wajjin partnerii taatee wajjin guddachuudhaaf jalqabedha isa kana. Amma jalqabi gaafa inni jedhu alma tokko gadi yeroon tuqu akkasitti naa fide jechuudha. Akkasitti nuu fidaa. Isa booda kunoo seerota kana akkasitti dubbisneeti walii galuu qabna jechuudha. Isa booda maal goonaa ishee kanarraa ani seerota bu'uura
yookaan ittiin bulmaata paartinarii yuutuubii kunoo simadheera kan jedhu ergan kunoo saanduqatti kanarraa ergan tuqee boodani accept the terms jechuun seerota fudhadheeran jedha. Isa booda seerota fudhadheera gaafan jedhu akkas naa godha jechuudha. Isa booda dan jedhee kunoo ta'eera raawwateera jedhee raawwateera waan jedheef inni tokkoffaan gulantaa tokkoffaan raawwateera jedhee amma eessan deemaa gulantaa lammaffaa biran deema jechuudha. Isteeppituu bira deemeen amma immoo akkaataatti adisansiidhaaf waa'ee beeksisni akka galii nuti argannu keessaa yuutuubii wajjin yeroo paartinarii taanu tokko beeksisa waan ta'eef achi yeroon dhaqee jalqabi ittiin jedhu isa guuttachuudhaaf unka sana guuttachuudhaaf jalqabi gaafa inni jedhu akkasitti naa fida. Achi duraan yoon AdSense akkaawuntii qabaadhe isa kanan filadha. Yes, I have an existing account tuqa jechuudha. Yoo kanaan dura yuutuubii ani itti monii ta'ee qabaadhe kun inni kun lammaffaa yookaan sadaffaa yookaan arfaffaa yoo ta'e jechuudha. Garuu ani immoo kanaan dura yuutuubii biraa hin qabu AdSense akkaawuntii hin qabu yoon jedhe isa lammaffaa kanan filadha. No, I don't have an existing account isa jedhu kanan filadha jechuudha. Ergan filadhee booda maaliin jedha itti fufi continue jedha jechuudha. Itti fufi jechuudha. Ittan fufaa jechuudha. Yeroon itti fufu maddiitti naa saaqee jechuudha. Iddoo channel monetization keessa maddiitti naa saaqee maaliifi AdSense akkaawuntii steppiin lammaffaan yookaan gulantaan lammaffaan akkaataatti AdSense banatani waan ta'eef isa booda akkasin godha jechuudha. Isa booda akkaawuntii na filachiise jechuudha. Kunoo akkaawuntii gaafa inni na filachiisu akka inni na filachiiseen kunoo akkaawuntii inni na filachiise irraan kaa'ee jechuudha. Maaliin akka kanan ittiin AdSense saaqachuu barbaade akkaawuntii kana waan ta'eef akkasin godha jechuudha. Achi akkaawuntii isa kanaanan saaqachuu barbaade waanan jedhuuf akkasittani filadha jechuudha. Kunoo akkasitti naa baneera jechuudha. Kunoo weebsaayitii koo chaanaalii yuutuubii koo fudhateera. Maana jeeqaa? Kunoo argitanii your website jechuun chaanaalii yuutuubii kootii fudhateeti walitti naa fidheera jechuudha. Kanan AdSense fayyadhu. Isa booda maaliin jedhaa yes, send me customized help and performance suggestions waan jedheef maaliin godhaa isa tokkoffaan filadha jechuudha. Isa booda isa tokkoffaa ergan filadhee booda biyya koon filadha jechuudha. Biyya koo kunoo biyyoota jiran keessaa akkasitti gad harkiseen filadha jechuudha. Argitanii hammam akka monetization iyyachuu nuti birrii meeqa kan dumbulloo tokkoon argannee fi kan dumbulloo tokko hin argannee fi maal goona nuti kan dumbulloo tokko hin arganne saantima tokko yuutuubii irraa hin arganne kanuma isheema kana guutuutti saantima meeqa of jalaa qarshii kuma meeqa of jalaa dhabna jechuudha nuti. Isa booda akkasitti harkifna jechuudha. Kun immoo maalidha? Kun seerota AdSense jechuudha. Inni duraa seerota YouTube partner programmiidha. YouTube wajjin partnerii ta'anii wajjin hojjennee argachuudhaafidha. Inni kun immoo
AdSense seerota AdSense'ti. Yes, I have read and accept the agreement dha. Waliigaltee kana dubbiseen fudhadheera. Waliigaltee kana dubbiseen fudhadheera waan jedheef akkaawuntii kireetii naa godhi. Akkaawuntii AdSense akkaawuntii naafuu mii fudhadheera. Seerota kana dubbisee fudhadheera. Kanaaf AdSense akkaawuntii kunoo kireet akkaawuntii naafuu mii jedheeni jechuudha. Kunoo naaf uumaa jira jechuudha. Amma naaf uumaa jira jechuudha. AdSense akkaawuntii naaf uumaa jira jechuudha. Naaf uumaa jira. Amma waan inni na gaafatu nan guuta jechuudha. Ammaa fi uumaa jira jechuudha. AdSense akkaawuntii naaf uumaa jira jechuudha amma. Kun amma guutamee waan xumurameef submiitiin jedha jechuudha. Submiit gaafan jedhu gara na deebisaa jechuudha. Duuba gara YouTube stuudiyootti dhaqee naaf hidha jechuudha. Sanaddanaati guute kana dhaqee achitti naaf hidha jechuudha. Achi dhaqee YouTube stuudiyootti naaf hidha jechuudha. Walitti naaf liinkii godha jechuudha. Liinkii walitti gochuu jechuun walitti hidhu jechuudha. Walitti hidhaa jira jechuudha. Amma kunoo yeroo walitti hidhee xumuru maal jedhee in progress jedhe. Step 2 in progress jedha. Step 2 in progress jedhu kana borii sa'aatii 4 booda jechuudha. Har'as ta'uu danda'a, boris ta'uu danda'a. Sa'aatii 4 jalqabee garaagartee amma iyyadhe garaagartee sa'a 4 hanga guyyaa 3tti akkas godheeti. Isa booda kana yeroo naaf mirkaneessu kanatti dhufeen steeppii 3ffaa kana guutaa jechuudha. Isa maal gochuun hin guutaa? Viidiyoo koo hundumaa monetize gochuudhaan jechuudha. Kanaaf gaafa inni guutee xumurame walitti deebinaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Akkaataatti moniif iyyannoo salphaadhuma baay'ee salphaadha. Viidiyoo ilaalaa yuutuubii keenya bilbila keenya harka tokkorraatii yookaan laaptooppii keenya irratti yoo iyyanna ta'e bilbila keenya irratti viidiyoo bannee ilaalaa guuttachuu dandeenya jechuudha salphaatti. Isiniin jechuu barbaada yaa firoota koo yaa obboloota koo. Kanaaf birrii keessan kan itti dadhabdanii itti dhamaatanii argattan nama nyaachisinaa namaaf hin kenninaa. Kan yookiin milkooftan yookiin milkaa'uu baattanii isiniin jedha. Sa'aatii 4 hanga guyyaa 3tti tura kuni. Yeroo kun xumuramu dhufnee viidiyoo immoo akkaataatti monetaayizii goonu itti deebina jechuudha. Viidiyoo irratti isinii hojjetamu yoo jiraate nuuf barreessaa. Yaada viidiyoo kana jalatti yaada keessan nuuf barreessaa. Horaa bula. This is Global Health Tube. Subscribe, share, like, and comment the channel and get an updated infos always.